كده أنا فين؟ إيه كده أنا فين أما؟ إيه أما قا وري أستاذ إن قبض اللي زمان الدبابة نا الرجل ده قا درس في شيخة جالت إن قبض بينا ماذا اتنوفو فاستو Ay, jaalalti kan maqaa reetti irraamtuu bara. Qareenni hin qaraane maaliif jaalala? Jaalala sana hin qaraane. Jaalala osoo kitaaba lama sadiitti hin dubbisin, osoo kitaaba abbaa kudhan itti dubbisin kan hin jaaladdeetti. Jaalala kitaaba wata dubbistee ni jaalatta malee qabatti hin jaalatta. ميغا تورن كريني دغيني تورن كتابات انا دغ فنغام لا يا استاذ Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu fakkiin qabu ani garuu maal jeessi yeroo يا رب استاذ رديس انت روفي misira sheekotii kana ma baasanii ati yoo dhiistee انا ولقيت الديونو انه ما يمتاكم استاذ هاي يونيفرسيتي بعد اوكي خرب بورتي سنت دغه انترفيو بربر سلاتي دبچ باتي سنتو كبرن سمات دبديور خرب بورتي سيره ايه akkamitti wali dhuftanii dhamma ja osoo fuudhin dura jaalatte moo namaasitti fuudhe moo akkamitti akka tana gaa asaan fuudhin jira. haya osoo fuudhin dura jaalatte Akkuma si kaayyoo hiyyatti fuudhuun qabaa akka yuunivarsiitii irra ba'een kaayyoo hiyya ture. Biyya ogaa dheetus nama hedduu haayiriyaa hunda qabsi biraa fuudhee argita. Karaan dheeraa yuunivarsiitii kun dheeraadha. Karaan ani irra ture majalisa keessaas karaa kanas karaa dheeraadha. Karaa baay'ee gisee kan daggaltee amata 15 13 14 osoo fuudhee yeroo ta'a karaan naannoo keenyaa kun ni beektu. Gareete kanaas ni argita. Kanarraa wannan karoora qabadde akka yuunivarsiitii irra ba'ee fuudhuun qabaan ijoollummaadhaan guyyoon kutaa 8 torbafaa gara urraa eegalee fixee fuudhuun qaba waan jiru qalbii keessa waan tureef wayitaa yuunivarsiitii seenu waggaa takkaffaa waggaan fixee akka waggaa takkaffaa fixee waggaa takkaffaa gisee fixee magaala yuunivarsiitii keessatti beekame ta'a. Egaa waggaa takkaffaa fixee magaala kiyya qabxii kiyya salaalee asumaan ammarratti yaaduun qaba yaada jiru. Saayiboota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saayiba kiyya Bayaan Mahamadii jira Dirreedawaa tana. Saayiba kiyya kakkaannaa yaadurraayi. Innis namaan fuudhuu qabu adda addaas yeroo ani boqonnaaf galee irratti nama akkana fuudhuu qabda waan akkana naaf tokkomaa ture. Ada mana kaya tadi namman tanah fude tan warra ini gak sanna to komorra turette. Avesi wolol lada wol beinasi. Yo le desine ro sangai satimas. Barno sanis jauh juda sih. Alafi amale sida pakai isan bersiseritis pakai teori depandatis alafi amale sitis na maturani. Cuman ani hedduu karaa dheereessine waggaan taatee arku haadha isiitiin gaafa dadaqee himaaf. Okay. Haadha isiitiin gaafadhee fuulduraaf ana waggaa takkaffaa fixee jiru jechuudha. Waggaa 5 ture siin ture. Waggaa 4 ani walaayitaa sooddoodha yookiin itti baradhu. Walumaa gala anaa fi mucayyoo caalaa anaa fi haadhaa wal dubbise.
haadha dubbisee haatiinis naaf hayyamtee jirti. Halas dubbisanii nasuma wajjin waan tokko tokko anu lafayyaatee walii qindeessinutti fenne. Dhumarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroo ga'us waan barbaachisu tokko tokko waan barbaachisu godhee sagantaan aruuzaatis manguddoo sirgee sagantaan aruuzaatis akka qindeessu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan aruuzaa akka qindeessu sagantaan aruuzaa akka qindeessu godhee sagantaa eebbaatii fi aruuzaatis walumaa irratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu namoota afran kana keessatti siifi muciyyoo akkam waliin turtan jaalalti isin jidduu jirtu kam turte ishee inni dhalaani dubbisaa kana barbaadameeti. Lakki ana akkas hin jennu. Akkamitti? Ani beenoo bakka tanaan barbaade. Hariiroon siifi isii jidduu jirtu akkam ture namoota afran kana? Ani bittiin barbaade. Akkuma nama tokko ani shari'aa islaamaa wali nama hundaaf ifa ta'uu qabu. Nama tokko hoggaa jaalattee dubbisuun haraamii miti. Yoo bultiif barbaadde nama dubbisuun haraamii miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiif barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu. Wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasa'uutu sun waan akkami. Yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasa'ittan kana irratti haasa'ittan rakkina takka illee hin qabu. CVC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha. Kophaa waliin bahuudha malee rakkinni biraan jira. CVC kophaa waliin bahuun halwa ni haa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha halwaan jaanii shari'aa waliin dhorkitu halwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasa'itanii haala fuulduratti bultii teessan jaarrattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko tokko gisee uumamuu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasa'itanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiinis yoo nifi waan balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemuutti wajjin haasa'uu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal. Magaalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yoo amma viidiyoo kooliingii fa'aa ka ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa ka ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetiif haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenyaaf amma deemsi tokko tokko rifeensa dheeraa jaalata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaahirumatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbiir ni danda'ama jaan dhageessan. Wallaahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun ifin dhuunfatti illee akkanatti laallachuu ni danda'a. Rifeensa naa siin joo naa deebiste Allahu akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kee guutuu qullaan agarsiisi. Viidiyoo kool irratti immoo waan xiqqoo nama saalfachiisu tokko tokko namni waraabee hoggaa wal lolee wal gaddiisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifaafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifaafuun gaarii miti. Oke, nuti rifeensi nugaa fuulaa fi rifeensi nugaa. Galatoom Ustaaz ulfaadhu bikka tanatti amma okay. Okay, tana gaafii walitti deebistee jirta. Mee Ustaaz erga akka yuunivarsiitii bee bultitti seene laal nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii Ustaazni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda filaanaan keessa. Amma hoo abbaa ilmoo meeqaati Ustaaz Abdurrahman yookiin Injiinar Abdurrahman? Akkasuma naaf yaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis ana amma ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun daddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha hoggaan dubbisu
Freedom fedhasiif nin ta'a. Dem baadiyyi jechuun aan jette booda. Ati Saya. kophee wayii biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni inni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee walitti dhufne na yaachisirra. Biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte. Baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya. Ini taa'ee. Gaafa cidheetee biyya tiyyaan na arrabsi taa'ee. Warra keenya wayii na arrabsi taa'ee. Fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha, dachii namni warqiidha, nu biraa warqiidha, nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dirree ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu. Ani warri keenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Ogu shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii egaa isii shololaatti gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya waggaa dheeyte. Dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citaa haammanneet citaarra rafu. Asumatti wadalaa re'ee hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti faciisutti. Ganama lafaa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bule kana harta. Siini taatii kanatti. Biyya sana waggaa dheeytoo hin arrabsitaa siif taateen biyya akkasitti daradhe. Walii galli gaa naaf ta'a. Isin fuudhee ganda keenya geessu. Gaafa egaa wal fuune booda haanee ganda hojii dheenu. Ammeenyaa fi akkaan sammuu keessa qarrasiisan hofuufis qophooyte. Ganama lafa ol kaatee yooti faltii re'eetii fi faltii harree tana mana keessaan harree namni sukko ni harta. Faltii harree san hunda haruufis qophooyte. Akka namni ittiin kofalle qophooytee kaatee dheeyte jechuudha. Isee dheeytu garuu ganda keenya nuti mana qorqorroo kibbii qabna. Kibbii beektaa biyya keenyatti qadirii qabdi. Khishinaani sadda akkuma magaalaati mana keenya katasaa. Waan barbaachisan ni dhabde. Barbaadde dhabuusisan ammoo silaa akkasi fuula dura sammuu keessa haa baadde waggaa dheeyte meebii sammuu si keessa waan biraa uumamata. Kana hunda wajjin siinii taa'ee gaafadhe naaf ta'a. Jannaan walii gallee amma kun ammaa yoo rabbi jee garaa mataa sagaleen taa'amu. Maashaallah. Guyyaa tokko jecha takka lafaan hin deeffanne alhamdulillah ganaalee rabbe haa tolchuu. Yaa rabbi jaartee akkana. Maashaallah. Amma walumaa gala ijoollee sadii hojii qabu. Maashaallah. Maashaallah. Barnoota isiinis yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifamte waa toora. Wanneen maasarsi illee dheengadda kumadee argite hojii furanne. Gara barnootaatiinis gara barnoota shari'aatiinis nama barnoota shari'aa sirnaan beeku. Umriidhaanis ijoolleedha. Waliif galuu dandeenya nuti hundinuu. Maashaallah gaariidha jeetii yaada.
ما شاء الله. أما اللي ربي يوم بيسنا عليه رسول دعاء يقول أفر رزق لجفتنا أما اللي ilmoo gaggaarii ilmoo abbaa fi haadha caaltu rabbi isin haa hannu isin jenna umrii nu dheeradhaa fayyaa nu ta'a qormaata jaalalaati no ustaaziin nu qormaata jaalalaa qopheessee haadha manaa isaatii asseetti goote akkasitti isinis qormaata akkanaa qopheessaaf haadha manaa teessanii fi egaa karaa bultiitiin kana fakkaata. Ustaaza gaafii takkatanii jidduun si gaafachuu barbaadeessumaanuu dhiyoon tana osoo ijoollee saahibaatti ijoollee saahibaatti wajjin osoo haasoinuuti iskiriin sheer naa godhee osoo jaaffeetuu wajjin laalluti makiinaan gaafa amata afur moo shan dura makiinaa takka ture makiinaan tun injiinar Abdurrahmaanii nuun jee ture. Bara kamitti makiinaa jalqabaa haa qabatte gaafsanii makiinaan kan ta'e yeroo footoo irratti ilaalu makiinaa bareedduu ta'e sa'aatii nuun jee ture. Makiinaa bara kamitti haa qabatte ustaaz? Wallahi amma bara torba dura ni ta'a. Amata torba dura makiinaa Torba dura. Bara torba dura ni ta'a. Alhamdulillah. Yoo mana keessaa walii galtee jiraattu wanni hundi walumaa deemti malee gadi hin deemtu. Wanni guddaan mana keessa khilaafni jiraachuu dhabudha. Wanni inni achiin nu geessanuma jeetii yaada. Mana keessa walii galtee jiraachuun namni tokko ganamumarraa hoo haala jiru sirreeffatee hojii deemuun dhugaa jiru walitti inni hojii deemuun waan bultii keessatti illee gara oleessii ofirraa jechuudha. Maashaallah. Ustaaza akka yuunivarsiitii baateen hojii ta mootummaati istiilanga ammatti hojjechuu jirta moo hojii mootummaa injiinarummaan eebbifamtee hojjette moo waan hojii dhuunfaa hojjettuutu jira? Ani waan isa ajaa'ibu guyyaa yuunivarsiitii irraa bahee kani boru eebbiqiyyaatiin ganama Direedawaa seene guyyaan boru eebbaqiyyaa har'aan tana gandee aruusaa qophaa'u jiran. Ani ganama subii salaatee waan aruusitti huccuun bibbitanii fi waan warri soddaatiif waan tokko tokko waan gurguranii jira waan san isaaniif ergee isaan hundinuu mana isa aruuza godhaa jiran manni lachuutu aruuza irra jira. Warri firaa fi haaliin saahibban magaalaaleen haa galatooman warri dargaggoonni magaalaa Wadaay dargaggoonni magaalaa Kombolchaa akkasuma magaalaan Aramayaa dargaggoonni kun shamarran isaaniitis qobboo wal jaaranii dhufanii turanii. Manni lachuu afaan gubbaggutu. Namu waan qabu fidee dhufa. Wadaay kun jima qabanii sanuma fidanii. Waan gama san ilaalchisu isaaniif fixee Kombolchaa kun isaaniif fixee aruuza fayyaa. Manni kun biitti hundi asii yaa hojjete. An garuu ganama kana kayetiin jijjiga deemu. Maaliif? Waan isaanirraa irratti kana tokko tokko haa jiru moobaayil baankingii isaanii ergaa fi jijjigaan deemu. Maaliif? Teeneetu beeksisa tokko baase. Namni hojii barbaadan hojii kana namni qabxii kana qabdan qottaa jetteet beeksisa tokko baaste. Beeksisa san dorgomuufiin jijjiga deemu. Sagantee aruuza jiru. Waggaan dhaboo. Gandii gurganama aruuza bar. Haaya. Jijjiga dhabee formis guutee dorgommii sanis dorgomee dorgommii xiyya fitadhee qaxita gara manaatti galgala gala jechuudha. Bakkaan deeme nam takkaaf hin himne dalagaa xiyyaaf dorgomeetiin deemee fuudhee guyyaa anaa haree fuudhee har'a Direedawaan teeleen ammas beeksisa baaste. Osoo nama takka deemin ta'eetuma gaa aruuza mana bisee ka'ee dhaqe. Dorgommii kanas. Haaya. Dorgommii kanas dorgomee sanis fitadhee deebi'e. Haa ta'u akka carraa tahee jara lachuu irrattuu naaf hin milkooyne. Sanis Somaalee fi Oromoon jijjigaa sanis isaan wal lolanii ittiin dubbii isaanii akkuma tattaate. Walirra Direedawaa tunis beekoniin hin dabrinni tahee waan ta'e hin beekan naaf hin dabarre. Hojii mootummaa gaafa lamaan kanaan mokkore gaafa sana. Achi booddaan hojii dhuunfaa fayyaatti seenee hojii dhuunfaa fayyaa gara adda addaa ta'een hojjedha.
achi booda hojii hawaasaatiin hojjedha. Uummata keenya akka Somaalee irraa buqqee qubsiisuu waan adda addaa kana hojii hawaasaa irratti xiyyeeffadheen kan hojjechaa ture. Ani waan isin min irraanfadhe. Direedawatti galuun qaba jechuu mana kiyya jireenya kiyya direedawa godhachuun qaba jechuu osoon high school baradhu ijoollee irraa gara shaniin fudhadhe siin ga'een ture. Waan saniin dachii shaniin bitadhe. Osoon high school kana. Osoon high school garuu qarshii ijoollee irraa fudhadhu saniin dachii shaniin bitadhe. Gaafa san dachii qarshii 500 bitatta qarshii 1000 bitatta. Qarshii 500 bitatta booda tanarra. Qarshuma kana kanaatiin tarafa magaalaa irraa dachii shaniin bitadhe dachii shanan immoo magaalaa rakkaa. Hoggaan amata Kaffaa Yuunivarsiitii deemu mana jaaradheetiin jira. Kaaree 1000 takka irratti. Wanni hundi qabeenya qabaatanii osoo ta'in kaayyoodha. An asii galuun qaba. Nama asiif duubaan qabu. Ifi jireenya kiyya fooyyeffachuun qaba waan yaaduuf. Haala kana mijeeffadheen ture gaafa sanuu jechuudha. Osoon high school qara'u. Kanaaf dalagaa mataa kiyyaa garii dachii san hojii san fa'aa gurguree as Finfinneedhaan hoggaan bultii seene booda dachii garii tachii san gurguree asii Finfinneedhaan bitadheen ture. Makiinaa tanaas lafuma san fa'aa garii gurguree makiinaadhaanis irraa bitadheen ture. Waan tokko jireenya mataa kiyyaa kana fi dhiibuu qaba. Warra keenya keessa namni hojii dhiibuun jiru. Hawaasa keenyaas nama hedduu karaa magaalaa kana fiduu kan danda'u. Anuma malee hireen biraan jirtu jechuun waan hin beeku. Isaa baalatti yaadaan ture. Diin barachuu. Hanga ammaatti hin deebine dalaguma mataa kiyyaa dhuunfaatiin hojjedha. Dhumarratti bara 3 dabre kana keessa akkuma beektu naaf Jamaal Aliyyiitii fi hayyoota nama hanga takkaa hojii walii gallee baankii raamis dhaabnee turre hawaasa keenyaa fi waan hawaasa keenyaaf daleen irraa guddoo jeetii yaada. Baankii tana keessa deemurra baankii tana hawaasa keenyaaf keessa teenyee gizee hundaa waa daleenee nama kanneen biraa galuurra waa hedduu dalagaa ture hawaasni keenya dalagee nama kanneen biraa galee hasaaraa ture. Daleenee nama kanneen biraa galuurra keessa teenyee nuti warri duraallee calloo isii qabu alaamaa dhaabneef qabnu kun keessaa galuurra jennee ani diinagdeenis akkaataan jireenyaattis oduma isaa baranaa mijjaa jiru baankii keessatti hafee amma gama tokkoon baankii raamsiisni dalagaa akka hojiidhaatti jechuudha akka hojii bileetti hojiilee dhuunfaa fayyaatis gara hojii 3-4 ni qabu. Waaw. Hojiilee paablikaati moo piraayiveetiidha hojiileen tun? Paablika moo piraayiveetiidha moo? Ani teelee hojii waan hin dalagus ni qaba. Akka dhuunfaa fayyaatti teelee hojii na yommuu baafadhe waan hin dalagus ni qaba. Akka magaalaa kana keessatti istuudiyoo mataa fayyaas ni qaba. Akka istuudiyoottis ijoollee nama hedduu leenjisee ijoollee sanii wajjin waan hin dalagu jira. Travel agencyidhaas ni hojjedha. Umraa fi kanaanaas jechuudha. Hawaasa keenyaaf kunis gama takkaatti gargaarsa. Namoonni baadiyyaa deemuu barbaadan hedduu bootaa amanamtuu dhabuudhaan kan rakkatan hawaasni keenya tajaajila gama hedduu nurraa barbaada. Gama kanaanis travel agencies agreementii suudii deemee warra dirjitiilee suudii wajjin agreementii godhee waa'ee umraa irratti isiniin hojjedha. Gara baankii raamseenis isiniin hojjedha. Hojiilee gara biraatis jirti. Kanneen Maashaallah. So karaa umraa fi hajjiitiin namoonni keenya amantummaan karaa keessaniin tikeetaa fi waan hunda xumurachuu ni danda'a jechuudha. Waan akka amantummaadhaan ni xumurtaniif jechuudha. Maashaallah. Hawaasni 2000 as keessa jirtan warroonni faamilii teessan ifiifillee umraa dhaquu feetan warri biyya adda addaa jirtanii faamilii fira geessuu barbaaddan Ustaaz Abdurrahmaan qunnamuudhaan yookiin wal qunnamsiisuu yoo ta'anillee anillee walis qunnamsiisuu ni danda'a. Amantummaan osoo waan takka isinirraa waan ta'initti faamilii maatii keessan geessuu ni dandeessanii. Maashaallah Ustaaza ammallee rabbii irratti isin haa dabalu. Egaa diin murannoon diin abbaa kee gammachiisuu fi diin barachuuf kan kee firiin ishiin sii baaste gartee waan bareedaa waan namaa fi rabbilleen irraa gammadu biizinasa karaa halaaliin sanii walitti sibante jechuudha. Walumaa galatti. Maashaallah. Tole. Karaa gaafiilee itti aantutti egaa daawwattoota keenya sagantaan akkuma dura isiniin jee sagantaa dheertuudha ammallee sagantaan hin xumuramne har'a xumuratti achi dhiyaachaa jirra
ustaaza yoo bishaan isin bira jiraate fa'aa afaan qullaa isin dafnee dhugaadha bifa manoofolchaa yoo dandeenye dafnee xumurraa inshallah hawaasnis warri as jala jirtan hedduu galatoomaa sa'a dheeraa kanaan waliin turuu keessaniif sagantaan ammallee akkuma itti dhufetti jira hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaadha. Tole ustaaza gaafilee takka takka ammallee yeroo ammaan tanaa eeffa keessaafuu miidiyaan babal'atee booda sheekotiin warroonni ilmii qaban warroonni diin qaban even warroota sheekota mana keessa ta'anii ilmii barsiisa yookiin ganda keessa ta'anii ilmii barsiisan caalaa sheekota yookiin nama xiqqishuma ilmii qabu ka feemasaa ka sooshaal miidiyaa qabantu irra hawaasa birattis tahee namootuma biraa sheekotuma biraa birattu irra dhageettii fi fudhatama qaba waanuma foloora qabaate qofaaf yoo xiqqishoo ilmii irra qabaate sheeka gurguddaa ganda keessa jiru yookiin imaamota caalaa jara kanaaf irra fudhatama qaba hordoftoota waan qabuuf. Wanni kunoo maaliif ta'uu danda'a akka keessanitti ilaalchi kun ilaalcha akkam isinitti fakkaata? Gaaffii bareedduu gaaffii ajaa'ibaati. Namni daa'iin namni diin nama yaamu tokko fadaawaa godhu sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun qaba badan. Sooshaal miidiyaa dhiyaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu qaba. Kan akkasitti naman. Sooshaal miidiyaan sheekota ni baqachiisa gisee dura dhufu. Sheekota a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jechisiisa. Akkuma anaa yuunivarsiitii dhaqee san argite. Sooshaal miidiyaan gisee dura bantu haaraya dubartii qullaa sittee siyaasaa. Waan safuun qabna jirata akkasitti siyaasa waan ijaallaan of hin tolle a'uuzu billahi waan si jechisiisu. Sheekotiin akkuma akkaawuntii banteen yookaan namarratti agarteeni gisee qullaa harkan qaanii dheessan. Miidiyaan kun nama dandeettii haasawaa qabu. Nama waa dubbachuu danda'u hedduu oomisha. Namni iyyaala ta'us ilaalcha isaa fokkotaa ta'us nama rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef jira. Namni rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef kun yoo nama hoogganamuun hin qabaanne hoggaa dubbatu wahis balleessaallee dubbatu dandeettii dubbachuudhaa kana rabbiin tokkatiif ta'uu kana nama hundaaf kan nama hedduu nama qabu jira warra dubbatee nama amansiisuu danda'u jira warra ammoo iyyaalota keessaas ni jira namoota naamusan qabna keessaas ni jira namootuma zimbiloo kan masteena keessaas ni jira nama ajandaa uumuu danda'u nama waan tokko aktiifa ta'ee waa dalaguu danda'u warra kanaaf hiriibani warri kun ammoo hayyoonni keenya a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jedhanii sooshaal miidiyaa irra baqachuun isaanii kulaa bantee fi biitii hoggaa harka tumteef asumaan isaan keessa fagaatanii wanni feesisu wanni asirra dhaamsa dabarfachuu barbaadu sheekotiin ta'e daa'iiwwan keenya gara sooshaal miidiyaa dhufanii sagantaalee da'awaa liiv irratti deemtu sagantaalee da'awaa kanneen adda addaa qindeessanii dhiyeessuutu irra jiraatu. Ijoollummaan ammaan tana nuti ijoollee kan taane firoora hedduu qaban jennu tun hundi nama beekumsa qabu barbaadan ka jala deeman. Nama as bahee qoma dhabatee yeroo beekee hojii haasa'u fara. Geema taphachuun haraama. Ija ammayyummaatiin nama laalu hayyuu fadha. Geema taphachuun halaala ija ammayyummaatiin nama laalu fara. Daariitu waan kitaaba irraa harke qofa osoo hin ta'in ija waan tana qorachuu danda'uun haala alamnitti jiruuf nama hubachuu danda'u daa'ii jabaa barbaadu. Daa'ii isaan amansiisuu danda'u barbaadu. Namni asirra walga'ee kun nama beekumsa qabu. Ijoollummaas filoora gurguddaa qabantuun hundi osoo namni jabaan jiraate filoora isaanii kanaan kannaniif. Peejuma isaanii gurguddaa kanaan kannaniif ijoolleen teenya qalbiin isaanii qulqulluu. Namni badaadha inni irratti sooshaal miidiyaa irratti waan inni dalagu jibbiru kun hundi nama sheekotii isaanii jaalatu. Nama haalimman jaalatu. Wanni jechuun ifa oolu. Yaa hayyoota keenya, yaa haalimman keenya. Isin jaalatti ijoolleen tun hundi. Tanuma waan boca lalaatu tun as gubbatti nama dhabde malee isin jaalatti. Osoo madaraka irraa qabdanii nama madaraka qabu harkatte ijoolleen tun. Nama waltajjii tanarraa qabu harkatte. Ijoolleen tun nama waltajjii sana isin jala teessee hordoftu malee nama waan isin deemtaniin faalleessuuti.
namni ilma dhabe intala tabsiisaa akkuma Oromoon jettu dirree tana gubbatti yaa'anii asirraa nama dhaban malee asirraa osoo nama harkatanii abadan gara biraan gora. Hayyuun haasawni isaa mi'aawu. Hayyuun jechoonni isaa nama fayyisu keessa. Hayyuun deebisaa gahaa namaa kennuu danda'u. Sooshaal miidiyaa ilaalee maa osa. Maan dubbanne. Hayyuun masgiida irra gizee haasawni isaa akka midhaanii kanan mi'aawu. Nama 200 dura taa'ee haasawu.